السلام عليكم أكم بلتن حردفتوني أوبسنان TV أكم نجاترتو فيا كيسني نجيني وقابل كيسني ترتنيتي السن وجهها توسنين جتا أربع جمتو أجايبا جمتو قدو هم من عندنا نتككبا جمتو سن اسم الله كان وجه جمدن يوكا كان الرقود دتن جديتين اسنافوت أرجمتين درا gammachuun kiyya gammachuun an qabu gammachuu isin hordoftoonni Obsinaan TV na gammachiiftan yookaan akka an gammadu na taasiftanidha. Subscribe kuma kudhan na geettanii top lama sadii jettanii achirra ooftanii fuutanii kuma kudhan na geettanii akkasuma waan hunda haalli hundi akkanaaf mijaa'u isinidha kan na godhe malee an dandeettii kiyyaan yookaan ofii hojii ofii kootii hojjedheni sadarkaa kana kan ga'e miti. kanaaf amma gara dubbiitti yoo deebine wanni an jechuu barbaade hordoftoonni Obsinaan TV galatooma ulfaadha rabbi waan isin feetan hunda isin haa kennu galatooma ulfaadha isin jaaladha ammas asirraallee akkana kaaftanii haga kuma dhibbaanaa geessitan abdii isinirraa qaba galatooma ulfaadha isin jechuu barbaade akkasuma warri chaanaala gurguddaa qabdanii nu gargaara nu bira dhaabbadha akka nutis akka keessan akka guddanneetiin wal guddisnu warra nu faana dhufan hunda akka guddisnu nu gargaara isin jechuu barbaadeeti kanaaf ammas gargaarsi keessan akka itti naafuufu subscribe like share godhuudhaan nu bira dhaabbadha jechuu barbaadeeti galatooma ulfaadha warri na daawwataa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa rabbii isin bira haa taasisnu jecha baay'ee galatooma gammachuun tiya gammachuu teessan baay'ee galatooma ulfaadha horaa bulaa isiniin jechuu barbaadeeti.